qulqulluu. Galanni siif haa ta'u mootii nagaa. Galanni siif haa ta'u ati guddaadha yaa Waaqayyo. Ati jabaadha yaa Waaqayyo. Ati mootiidha mootii moototaati yaa Waaqayyo. Guddaarra yoo jenne guddaa caalta yaa Waaqayyo. Jabaa yoo jenne jabaa caalu. Yesuus galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Jabina kee nu dabarsee ulfaadhu gooftaa ko. Nu gargaartee galanni siif haa ta'u. Haleluuyaa. Haleluuyaa galanni siif haa ta'u. Haleluuyaa galanni siif haa ta'u. Hafuura qulqulluu ulfaadhu. Hafuura qulqulluu ulfaadhu. Dukkana keenya ibsitee ulfaadhu. Nagaa guutuu nu laattee ulfaadhu. Yaa Waaqayyo gooftaa ijoollee kee gaarummaa keetiin dabarsitee ulfaadhu. Nu bira dhaabbattee ulfaadhu. Nu ceesistee ulfaadhu. Jisi jajanneen quufnu gooftaa ko. Bara baraan jaja. Bara baraan jaja. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Tu galateeffannuu qalbii keenya jijjiirana. Hundumtuu yaakkaniiru jedha sagaleen Waaqayyo. Hundumti keenya balleessineerra. Yaa Waaqayyo gooftaa araarri kee baay'eedha.
itti guyyaan kun guyyaa addaati. Guyyaa maqaa Waaqayyoo laa jedhu guyyaa itti Oromoo waldaa Oromoo jedhamte waamamte qabaanne miti akkamitti fudhattu? baay'een keessan eebuu keenya ture akkamittiin waan jedhamu tokko tureera miti arramaarraanfattu yeroo warri biyya keenyaa yeroo sirban dubartoonni yeroo miixuu shanna waammatte gamcaa argattee mana irraanfattee dubartoonni yeroo atteetti sirban innaa kanaafi harrammoo Waaqayyo yeroo nu kennu irraanfattinaa Waaqayyoon galateeffadha Waaqayyo maqaan isaa olaa jedhu. Dhufeera ulfinni Waaqayyoo siif ba'eera kanaafis ka'i ibsi kunoo dukkanni lafatti nuwwisaa waan jedhu Waaqayyoo akka inni nutti dubbatuu fi Waaqayyoo qalbii keenyaa banu. Anis nan jibadha. Ka'iitii ibsi. Isaayaasi raajiin Isaayaas kuni akkuma beektani macaafa qulqulluu keessaa raajota beekamoo macaafa kakuu moofaa keessaa tuqamanii jiran keessaa raajiin Isaayaas kun raajii beekamaadha. Raajii profeesii saba Israa'eliif Waaqayyoo ergaa ture sana kallattii isaatiin saboota warra Israa'el ta'aniif warra bitamanii biyya garbummaa keessa jiraatan sabni Israa'el kuni ergaa kana macaafa raajii Isaayaas boqonnaa 60 kana keessa guutummaa isaa yoo ilaalle Israa'eloonni kun waggaa 70 biyya Baabiloon keessa turan. Biyya Baabiloon keessa waggaa 70 jiraachaa turan. Waggaa 70 keessa biyya Baabiloon keessa yeroo jiraachaa turanii jireenyi itti tolaa miti. Ilaalaa sabni kun biyya mataa isaatiin qabu ture. Waggaa 70 biyya Baabiloon keessa jiraataniitu hamma kana keessaa Waaqayyo kakuu gurguddaa qabaaf saba kana. Ilaalaa yeroo inni biyya garbummaa keessa jiraatu Waaqayyo kakuu saba kanaaf qaba. Hin fakkaatu yoo wal bira qabdan ilaaltan. Jireenyi inni jiraatu biyya jireenya garbummaati. Jireenyi garbummaa immoo freedom qaba. Jireenyi garbummaa akka barbaade dubbatu, akka barbaade deemu, akka barbaade waan barbaade gochuu hin danda'u. Mirgi isaa sarbamaadha. Waan sammuun isaa yaade akka barbaadetti gochuudhaaf dubbachuu yaaduu hin danda'u. Jireenya akkasii keessaa saba turetu Waaqayyo garuu raajota gurguddaa itti ergeetu ergaa garaagaraa gara saba kanaatti erga ture. Waggaan 70 kuni yommutti raawwatamutti Waaqayyo sabni kuni bara kee xumurteetta amma kana booddee gara biyya keetiitti hin deebita biyya mataa keetii hin qabaatta ittiin jedheeti biyya Israa'el jedhamtu kana itti deebiseeti biyya kana akka isheen biyyi kun biyya Israa'el akka isheen taatu kenneef. Yeroo kana ergaa kana keessatti karaa Isaayaas kana Waaqayyo saba kanatti dubbata egaa ergi isaan biyya Baabiloon keessaati ergi isaan deebi'aniiti. Egaa akkana jedha ilaalaa biyya garbummaa keessa yeroo turanitti sabni kuni dukkana keessa turan. Dukkana keessa wanti jiru immoo ilaalaa wanti dukkana keessa jiru waan ifa keessa jiru gargar baafnee beekuu dandeenya. Amma tun ka'ee siwiichii kana balleesseeti ciraan saayifni kun hin badaa dukkanni kun maal akka inni ta'e hin beeku. Dukkana kana keessa maal akka jiru hin beekna. Maal dukkana kana keessa akka socho'uu danda'u arguu hin dandeenyu. Waan mirga keenya jiru waan bitaa keenya jiru arguu hin dandeenyu. Dukkanni nama sodaachisa akkasumatti yoo fudhannee ilaalle jechuudha. Kanaaf sabni kun yeroo inni dukkana kana keessa turetti Waaqayyo dukkanuma sana keessatti itti dubbata. Ameen. Waaqayyo dukkana nutti fakkaata. Bittaa garaagaraa keessa jiraachuu dandeenya ta'a. Rakkoo garaagaraa keessa jiraachuu dandeenya. Haala mijanne keessa jiraachuu dandeenya ta'a. Haala mijanne keessatti garuu Waaqayyo saba kanaaf kakuu qaba ture. Haala isaaniif hin taane keessatti Waaqayyo distinii keenya isa xumuraa sana ilaala malee jalqaba keenya sanuyi situation nuyi amma keessa jirru hin ilaalu Waaqayyo. Utuma nuyi situation sana keessa jirru sanaan qabamnee jirru Waaqayyo iddoo ittiin nu ga'uu barbaade sana karaa barbaade cabsee ittiin nama ga'a. Galanni isaa haa ta'u. Inni guddaan Waaqayyo saba kana irraa kakuu qabaachuu isaati. Sabni kun utuu kakuu hin qabu ta'eeti biyya Baabiloon keessa waggaa 70 namni ture. Ilaalaa egaa amma ijoolleen keenya ijoolleen biyya kanatti dhalatte citizenship biyya kanaa qabdi citizenship biyya kanaa qabdi. Citizenship biyya kanaa gaafa qabaattu immoo akkuma lammii biyya kanaatti dhalatee guddatee akkuma warra kunoo kan isaanii warra ta'anii warra lafasaa qabeenya isaa jireenya isaa kaalcherii isaa maal isaa hundumaatti addooftii godhu. Kanaaf kaalcherii mataa isaatii afaanni mataa isaatii aadaan nyaataa mataa isaatii wanti garaagaraa irraa sarbama jechuudha.
Sabni kun saba akkasii ture. Achuma keessatti garuu Waaqayyo lafa qabdaati, ganaa iddoo qabdaati, ganaa biyya qabdaati, biyya mataa keetiitti jedha ture. Yeroo isaan dukkana keessa turan sana isaan tarii dukkana kana keessa hin baanaa jedhanii yeroo isaan itti yaadne jiraachuu danda'a. Waaqayyo garuu lakkii hin baataatti jedha. Ergi sanachi keessaa baanee ergaan kun itti dhufe. Ifni kee dhufeera amma ittiin jedhe. Amma ifni kanaan dura ani siif karoorse sun inni siif kakachaa ture suni amma dhufeera yaa saba koo ittiin jedhee sitti dubbata. Ulfinni Waaqayyo siif ba'eeraati ati amma garuu waan tokkotu sirraa barbaachisaa ittiin jedheen. Maalinni kayitii ibsii ittiin jedhe. Ifa Waaqayyoo baatanii taa'uun hin danda'amu. Waaqayyo gaafa inni ifa isaa namarratti baasu. Gaafa waa'ee ifaa yoo fudhanne ilaalle maali ifi jechuun yeroon keenya hin jiru malee ifni kun ifa waa'ee ifaa amma define utuu gochuun barbaachiseeti akkaataa itti define goonu qaba. Ifni kun wanta salphaa wanti nuyi jechuu dandeenyu wanti dukkanaan tokko naannoo sana taa'uu kan hin dandeenye. Yookiis ifa kana keessatti amma ifa jennee ilaalla malee kaareen isaa maal akka inni ta'e arguu hin dandeenye. Bifni isaa maal akka inni ta'e gurraacha ta'u amma tarii adii nutti fakkaata miti gabaa gara sammuu keenyaa dhufu. Ifa wanti jedhamu kuni waanuma naannoo keenya waan ibsuu fi waan adii wayii nutti fakkaachuu danda'a. Yookiin immoo ampuulii kana ilaalleeti ifni tarii adii nutti fakkaachuu danda'a. Ifni definitionii mataa isaatii akka warra fiizishiyaaniitti akka warra meteoroloogistii warra samii waa'ee ifaa waa'ee aduu waa'ee maalii warra qoratanitti yoo fudhannee ilaalle baay'ee komplikeetiidha. Namoonni beekanii ifa kana akkaataa kamiin yeroo isaan ispiidii isaallee yeroo isaan diffaayinii godhanii ispiidii isaa yookiin saffisa inni ittiin saffisu fiigicha inni ittiin fiigu yeroo isaanii dubbatanii per sekendii tokko keessatti kiiloomeetira 300 fiiguu danda'a ifni. Sekendii keessatti jechuudha. Kana moonetiitu natti hime kan nama dhibu. Gaafa naqee golgii godhee ilaalu dhuguma akkasii. Mana barumsaatti akkasii barsiisu. Sana duwwaa moo miti. Ifni kuni amma egaa pilaanetiin addunyaa kana keessa pilaanetii garaagaraatu jira miti. Pilaanetii almost amma dursa 9 jennee barannee amma ittuma dabalamanii 11 illee sadarkaa ga'uu irra jiru. Pilaanetii irra jiraachaa jiru kan lafa kana jechuudha. Earth ishee jedhamtu lafa kana. Ifni kun ija aduu biraa ba'ee lafa kana qaqqabuudhaaf daqiiqaa 8 duwwaa ishee fudhata. Ilaala lafaa fi aduu gidduu distaansii jiru yookiin fageenya jiru ilaala. Saffisa isaa ilaala. Ariifannaa isaa ilaala. Ifni aangoo akkasii yookiin humna akkasii yookiin saffisa akkasii qaba jechuudha. Saffisa akkasii qaba. Kanaaf Waaqayyo ifa kanaan fakkeessee saba Israa'eliif wanti ani siif karoorse kun akkuma ifa kanaa fiigee si biraan ga'a ittiin jedhe Waaqayyo. Fiigeetu si biraan ba'a. Fiigeetu dafee si qaqqaba ittiin jedhee dubbata ture. Sabni kun waggaa amma kanaaf biyya kana keessa turanii yeroo isaan achi as deebi'anii wanti hundumtuu wanti haalli isaan keessa turaniif haalli Waaqayyo itti fide yeroo wal bira qabanii ilaalanii waan jecha yeroo isaan itti dhabanitu agarra sagalee kana keessaati. Ol jedhiitii illee asiif achi ilaali ittiin jedheetti dubbata Waaqayyo. Saba kanatti boqonnaa kana lakkoofsa 4 irraa yoo fudhannee ilaalle ol jedhii achi ilaali as ilaali ittiin jedheetti dubbata. Amma waa'ee seenaa saba Israa'eliin duwwaa miti gaa wanti iddoo kanatti dubbannu. Seenaa saba Israa'eliin duwwaa miti. Seenaan saba Israa'el yeroo tokko gaafa ilaallu seenaan saba Israa'el kuni seenaa saba Oromooti wajjin wal fakkaata. Seenaan saba Israa'el bara durii sun garbummaa jala turuun isaanii haalli isaanii ittiin deddeebi'aa turan fakkeenyaaf Fariyoon wanta irratti hojjechaa ture. Haala seenaa Oromoo kana wajjin yeroo tokko walitti qabame natti mul'ata. Gara sana maaliif dhatti naan jedhina yeroo tokko egaa wanti godhanii. Kanaaf amma waa'ee maalii dubbanna? Waa'ee cheerchii dubbanna. Waa'ee waldaa kiristaanaa dubbanna. Bara si'anaa Profesiin kun yookiin raajiin kun raajii kakuu moofaa keessatti saba Israa'eliif waadaa galamee ture. Saba Israa'eliif kakuu galamee ture. Waaqayyo isa dubbata sana waggaa 70 booddee biyya Baabiloon keessaa isaan baasee biyya mataa isaanii akka isaan qabaatan, firiideemii mataa isaanii akka isaan qabaatan, seera mataa isaanii akka isaan qabaatan, akkaataa ofii barbaadanitti kalcharii isaanii sarbamee ture. Haala jireenya isaanii sarbamee ture sana akka Waaqayyo isaaniif deebisatti dubbatee ture sana yeroo inni itti raawwatuufidha. Har'a yeroo ammaa yoo fudhannee ilaalle sabni sun Waaqayyo egaa amma egaa achi keessa hin jirtu baatee taati deebii amma garuu waan tokkoon sirraa barbaadatiin jedha ture. Kayitii ibsii
kayitii ibsi amma ifni kun sii ba'eeraati ifa kana qabattee taa'uu hin dandeessu kayi ibsi ittiin jedhatu kayi ibsi gaafa ittiin jedhu rise up afaan ingiliffaa rise up and shine rise up and shine akka durii mataa gadi qabatanii deemuun hin jiru jechuusaati akka durii rafuun hin jiru jechuusaati akka durii dadhabuun hin jiru jechuusaati an kan sirraa eega jechuusaati waaqayyo jalqabuma jalqabee saba Israa'eliin kan inni filateefi mootummaan inni waaqarraa sun inni waaqayyo biyya lafaatiif karoorse sun karaa isaanii addunyaan akka isheen dhaalamtu fida kakuma keessa fuudhanii ilaala gara kakuu kanaatti gaafa dhumne immoo waaqayyo ilma isaa Kiristoos Yesuusiin gara biyya lafaatti ergee anaaf isiniin kan inni filateef waldaa kiristaanaa kan inni filateef akkuma kana waaqayyo mootummaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin mootummaa isa waaqarraa sana gara lafaatti gadi fideetu karaa keenya biyya lafaa akka isheen dhuunfatamtu gochuufidha. With him? Are you happy? Yes. Hello. Hi, Sienna. Hello. Hello. Karaan hin beekne nu baase. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Beekuun kan nurra jiru eenyu wajjin wal baddee qaba. Waldaan kiristaanaa nama kamii wajjin wal baddee qabaattee jaalala hin qabdu taanaan waldaa kiristaanaa ta'uu hin dandeessu. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf nama kamiyyuu hin jaallanna. Nama kamiyyuu ofitti qabna. Amma connect group jala baanirra amma isma mataatii Kiristoositti connected taanirra. Sadii galeera kanaan dura waldaa tanaa jalatti connect group taanee turre wanti nuti qabnullee wanti nuti lachumatti galaa ture. Guyyaa har'aatii jalqabee garuu waldaa mataa keenyaa qabaanneerra wanti nuti qabnu hundumtuu kanuma keenya. Abbaan waldaa kanaa immoo obboleessa Kiristoosaa ture Kiristoosiidha. Kanaaf eenyuyyuu akka barbaade gochuu hin danda'u. Namni waldaa kana akka barbaade gochuu barbaadu nu wajjin miti lolli isaa Kiristoosii wajjin. Kanaaf iddoo kana iddoo gara biraatti kan nu yaadame caalaatti immoo kan hin gammade tarii arginu lafa ijoollee keenya bakki inni tokko guddaa keenya isa ture isas immoo waaqa nurraa kaasa. Nama waaqayyo iddoo nu godhe. Kanaaf tokkummaa keenya amma isa dubbatame tokkummaa keessatti tokkummaa hafuuraa eegaa jaalala keessan eegaa. Dhimma namaa qabu dhimma waa gooftaa duwwaa qabu. Namaaf immoo hin kadhanna malee idaa tokko qabu. Jaalala malee idaa tokko namaa tokkoof iyyuu hin qabu. Gooftaan keenya immoo isa fuula irratti jabaannee dhaabanna taanaan waa baay'ee nu hojjeta waan